waan qonna jaalannuuf jibbinu fudun taane kan qonna irratti xiyyeeffannuuf ummanni keenya parsantiin 78 laayiviluu isaa qonna irratti waan xiyyeeffatuuf kan baadiyyaa jiru. Kan hundi magaalaa jiru immoo parsantiin 40 jireenyi isaa qonna irratti kan xiyyeeffatedha. Ummatuma parsantii 22 magaalaa jirtu san keessaa parsantiin 40 jireenyi isaa qonnaani. So kana karaa baay'ee duubattafaa ta'een deemaa jijjiirama barbaadamu fiduu hin dandeenye. Kanaaf kaawunsiliin kun transformation dokumenticha qopheesseera, roadmap kiliir ta'e kaa'ee jira. Isa giddugaleessa godhatee immoo inishetiivoota bocee jira. Garuu inni kun saayintifikaalii at all level deeggaramuutu irra jiraata jechaadha. Akka lafa qabatu. Akka biyyaatti hojiin qonnaa inisheetiiviidhaan hojjetamaa jiran oomisha biyyattii fooyyessaa jira kan jedhan immoo ministeera qonnaa Girmaa Amanteeti. Inisheetiivii tokko Somaalee irratti ruuziin isin argitan inisheetiivii nuti waliin hojjechaa jirrudha. Afaar irratti nyaata beelladaatiif hortikaalchar irratti kan isin argitan inisheetiivii nuti waliin paayiloot godhaa jirrudha naannolee wajjin. Riisarchiidhaaf yuunivarsiitiin akka jiru faalas achitti akka barbaannu faalachitti argameef teekinooloojii duratti jimmaarraa eessarraa ka'u sana immoo asitti gabaasutu hin taane achitti warra godinaa wajjin hojiirra akka oolu. Kilaastara sentarii keessatti teekinooloojiin meeqa akka maddi meeqa qonnaan bulaa bira akka ga'e horsiisee bulaa bira akka ga'e meeqa baay'achuurra akka jiru kana gochuu hin dandeenyu taanaan I think kilaastaroota uumuun keenya waama faayidaan qabu. Development irratti kan hojjetu bulchiinsi hin jira, riisarchiin hin jira, yuunivarsiitiin hin jira, agirookoolooji biyyatti karaa ta'een falli barbaadamee achitti hojiirra oolchaa akka deemnuuf kontekst spesifik karaa ta'een. Qonni biyyattii ammas qotiyyoon raawwatamaa jiru gufuu guddaa ce'umsa qonnaa waan ta'eef kana keessaa qonnaan bulaa baasuuf hojjetamuu qabaa jedhan sadarkaa ittaanaa pireezidaantiitti qindeessaan misooma baadiyyaa Addisuu Araggaan. Haala baratamaadhaan deemuurra qonna keenya gateetti qotiyyoo irraa buusnee akka addunyaanitti qotutti qotiyyoo waan isin galchineef dhimma isaan taane keessatti rakkina argu keessaa baasuudhaan diinagdee keenya ammayyeessuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru abdii kan namatti horudha. Kana wajjin innis wal qabatee oomishaaf oomishtummaan dabalaa jiru karaa fooyyee qabuun dhimma ilaalamudha jechuudha. Akkuma beekamu qonni keenya karaa duubattafaadhaan raawwatamaa ture waan ta'eef hojmaatni qonna ittiin geggeessinu hojmaatni hojii qonnaa kana ittiin hojjennu duubattafummaa isaarraa kan ka'e hojii qonnaa kana dargaggoonni baay'een keessumaa immoo dargaggoonni baratan hojii namoota barnoota hin qabnee fi namoota umurii isaa deemee godhanii ilaaluudhaan qonna irraa fageessuun ture jechuudha. Amma garuu makaanaayizeeshiniin akka inisheetiivii tokkotti qabamee waan irratti hojjetamuu jalqabeef dargaggoonni keenya tiraaktaroota opereet gochuu irraa kaasee paampiiwwan suphuudhaan galteewwan sanaaf barbaachisan dhiyeessuudhaan mala ammayyaatiin oomishatti deebi'uun isaanii qonni keenya abdii guddaa akka qabu kan namatti argisiisudha jechuudha. Ogeeyyii damichaa leenjiidhaan ga'umsuun murteessaa akka ta'e seeramee jira. Godina Boorana Bahaatti hojiilee buusaa gonofaa cimsuu fi madda galii dhaabbataa uumuuf lafa qonnaa hektaara 359 irratti hojiin qonnaa jalqabamuun ibsame. Jiraattonni godinichaas aadaa walgargaarsaa duudhaa ganamaa bifa gurmaa'een buusaa gonofaa cimsuuf kan hirmaatan ta'uu dubbatan. Gabaasa waajjira koominikeeshinii godina Boorana Bahaa Taammanaa Girmaatu dhiyeessa. Godina Boorana Bahaatti aadaa fi duudhaa walgargaarsaa buusaa gonofaa bu'uureffachuun hojiileen misoomaa garaagaraa hirmaannaa uummataatiin hojjetamaa kan jiran ta'uun himameera. Godinichatti lafa qonnaa hektaara 746 qopheessuuf karoorfamee hanga ammaatti lafti hektaarri 359 addaan ba'uun sagantaan facaasaa midhaanii eegalamuu itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa godina Boorana Bahaa obbo Liibaan Dabbasoo himaniiru. Biyyattii kadhattu walabummaan qabdu waan taateef isa akka biyyaatu humna qabna kanaan humna qabna dandeettii qabna kan qindeessineetiin gargaaramummaarraa gara oomishtummaatti ce'uu qabna mootummaan jedhee karoorfate lafa buusaa gonofaa yoo xiqqaate akka godina keenyaatti hektaara 359 ol qopheessineetiin akka qonnuuf akka facaafnuuf humna gargaarsa namummaa gaaf balaan uumamu ol gaafachuu odoo hin ta'in iyyuu gara biyya garagaraa gaafachuu odoo hin ta'in iyyuu ifiin akka if dandeenye sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti akka if dandeenyuuf karoora nuu kenname dhaabanneetiin lafa gammaatti hektaara 746 ol akka godina keenyaatti qopheessine yeroo ammaan tana aana liiban keessatti lafa buusaa gonofaa addaan baafna kan facaasaa jirra jecha. Bulchaan bulchiinsa godina Boorana Bahaa obbo Abdurrazaaq Huseen gama isaaniin mootummaan naannoo Oromiyaa hojiilee gurguddoo hojjete keessaa tokko inisheetivii buusaa gonofaa ta'uu himaniiru. Uummata keenya gargaarsa keessaa baasine gara oomishtummaatti galchuu qabna gaafa jennu gama tokko mootummaan danda'ee gaafa rakkootiif kuusaa mataa isaa qabaachuu waan danda'uuf lafti bal'oon aana liiban keessa yoo ta'u
kan buusaa gonofaatiin facaafame gaafa facaafame booda midhaan asirraa gahu kun ammoo istoorii buusaa gonofaatiin galee gaafa rakkoo dhuftu gaafa hongee dhuftu deebifame uummata kanaaf sadarkaa inni gargaarsa itti ta'uu danda'u godhuudhaa fi gargaartamummaarraa gara oomishtummaatitti ol guddisuu qabna jennee uummata keenya karaa kana sochoosne guyyaa irraa kana lafa buusaa gonofaa kana sadarkaa nama itti facaasaa jirru kan jiru ta'uu isaati. Aanota kana qofa otoo hin taane aanota keenya hunda isaa keessatti Liiban, Gumeel, Dalloo, Gooroo Doolaa, Walaabuu Lixxaa keessatti lafti buusaa gonofaa bal'inaan sadarkaa kanatti kan qotamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Jiraattonni godinichaa tokko tokkos aadaa buusaa gonofaa gurmaa'in saaran hojiirra oolaa jiruun miseensummaa fi hojiilee misoomaa garaagaraa keessatti hirmaachaa kan jiran ta'uu dubbataniiru. Buusaa gonofaa aadaa kaleessa badde ijaaranii uummataan ijaaranii mootummaa ijaaranii kanaafi buusaa gonofaa kanaan buusii ganda keessaa miseensa horadhaa jedhanii miseensa ijaarree miseensa buufannee qarshii walitti qabannee dabranii gara mootummaalleen akkasuma buusii walitti darbanii harka qalleessa ya gargaaruudhaan bira dabranii yeroo hongee ka oolaa bara dabrasiin dura waggaa dheeraa oolaan horiin uummata jalaa miidhamaa turan bira dhaabatee mootummaan keenya buusii waan walitti qaban kanaan gargaaraa turanii gara ummatichaatiin nama harka qalleessatiin gara horiitiin nyaata horii tahees nyaata namaa tahees gargaaraa turan. Kanaaf amma aadaa kaleessa badde deebisanii nullee waan sanii aadaa gaarii jennee aadaa kaleessa nurraa badde jennee waan san qabannee ganda keessatti buusii horannee miseensa horannee gama uummatalleen parsantii tokko buufachaa gama mootummalleen parsantii tokko buufachaa deemaa turanii akkana xamma wal bira dhaabannee akkanaanii haala gaarii jennee waliin deemuu jirra. Eeggattummaa jalaa bahuu qabnaa. Qarshii walitti sabaabsamtu keessaa bahuu qabnaa. Lafa qonnee hiyyummaa keessaa bahuudhaaf dadhabaa keenya qarqaaruudhaaf hongee yoo siin dhufte jalaa baraaramuudhaaf gara qonnatti deebinee sanyiidhaan walitti buufne mootummaan keenya xaa'oo qopheessee uummanni sanyii qopheessee mootummaa keenya xaa'oo qopheessee lafa qopheessine akkana facaasaa jirra. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii godina Booranaa Bahaati. Zoonii dinagdee addaa Adaamaa keessatti sochii oomisha alaa galan kan biyya keessattiin oomishaman bakka buusuu calqabame dhugoomsuuf hojjetamaa jiraachuun himame. Oomishaalee zoonii kana keessatti oomishamanis gabaa biyya keessaa qofa osoo hin taane gabaa alaafis qulqullina olaanaadhaan dhiyaachaa jiraachuutu himame. Sisaay Soorachaa. Sosochii Itoophiyaan haa oomishtu jedhu milkeessuudhaaf indastiriiwwan biyyattii tattaaffii erga eegalanii bu'aan argamaa dhufuutu himama. Duraan paarkii indastirii Adaamaa jedhamuudhaan kan beekamu zoonii dinagdee addaa Adaamaa keessatti sosochii kanaan amma warshaaleen garaagaraa oomisha duraan alaa galaa turan bakka buusuu bira darbee oomishaalee alatti ergamuudhaan galii argamsiisan oomishaa jiru. Oomishni huccuu kun asumatti lammiilee Itoophiyaatiin oomishamee hodhamuudhaan biyya keessattis gabaa alaatiifis ni dhiyeesse. Qulqullinni isaa uffanni nuti oomishnu uffanni dhaabbata keenya keessatti oomishnu istaandardii biyya alaatiin kan inni oomishamedha. Yookaan immoo istaandardii ekspoort istaandardiin kan inni oomishamu. Sau export standardiin oomishame jechuun immoo gabaa biyya keessatti barbaachisummaan isaallee akkasumatti dabalaa jechuudha. Kun mana jalqabaa barbaajataa kanatti zoonii dinagdee addaa Adaamatti oomishaalee duraan alaa galan oomishuudhaan hanga birrii biiliyoona 2 bakka buusuun danda'ameera. Investara 13 alaa fi biyya keessaa harkisuu dandeenyeerra. Almost gara investara 7 kan ta'u directly foreign direct investmentidhaan kan dhufee fi kan Adaamaa keessatti hojjechaa jiranidha. Gara investara 5 kan ta'u immoo kan biyya keessaa nu wajjin asitti seenanii kan hojjechaa jiranidha. Ji'an darban keessatti gara biiliyoona 2 import substitution irratti hojjenneerra. Gabaa biyyaatiif oolchineerra jechuudha. Biiliyoona 2 jechuun lakkoofsa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu import substitution qofa irratti osoo hin ta'in export irratti hojjechaa jirra. Erga hojii jalqabneetiin asitti gara miiliyoona 64 gabaa biyya alaatiif oomishaalee adda addaa dhiyeessineeti sharafa biyyaatiif agarsiifneerra jechuudha. Import substitution irratti immoo gabaa biyyaatiif dhiyeessuu irratti erga dhaabanneen asitti gara biiliyoona 5 qarshii gara biiliyoona 5 gabaa biyyaatiif oolchineerra jechuudha. Kun immoo kan duraan achi gadi ba'ee achi gadi import ta'uuf deemu oomisha biyyaatiif oolchuu dandeenyeerra jechuudha. Oomisha alaa galan biyya keessatti oomishuudhaan bakka buusuudhaaf hojii hojjetameen cinaatti dargaggoonni hedduun carraa hojii argataniiru. Humna namaa fayyadamuun carraa hojii hojjetaa baay'eedhaaf uumuudhaan oomishaalee baay'ee isaa oomishaa jira. Biyya keessattis akkasumas biyya alaattis ispoortii godhee karaa qulqullina qabuun oomishaalee baay'ee miidhagoo ta'an oomishee gara biyya keessatti biyya alaatti ispoortii gochaa jira. Duraan hojiin kun yeroo jalqaba irratti chaayinotaa fi
hojjettoota biyya alaatiin hojjetamaa ture. Amma garuu akkuma walii galaatitti gubbaarraa jalqabee hanga hojjetaa Dakaa irratti jiru Itoophiyaanotaan hojjetamaa jira. Kun immoo nama hundaafuu maalumaan gahee hojii carraa hojii uumaa jechuudha. Zoonii dinagdee addaa Adaamatti sheedota hunda keessatti oomishaaleen oomishamaa jiraachuudhaa fi fedhii dabalaa dhufe hordofee hojiin babal'isuu karooran qabamuunis himameera.